Amma lafa kanarraa jiraannutti wanta baay'eetu jireenya keenya keessatti mudata. Meeqan keenyadhaan mulaata wanta nu mudate bukkeettachi qabnee dhiisnee araaraaf jireenya isa bara baraatiif keessa keenya qopheessinu laata. Ashama harka fuune nageenya waaqayyoo bakkuma jirtanitti sinaa qaqqabu jira jirtu annagaa kooti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhugaa waaqayyoo baay'ee tokko natti dhaga'amee jira jechuudha. Baay'ee hin beeku akkam akkan jedhu jireenya kana biyya lafaa kanarratti har'a jirra borummoo hin jirru amma jirra booda jirraaf hin jirru keenya hin beeknu jechuudha. Akkuma beektanii obboleessa keenya Sooraa aartii afaan Oromoo keessatti yeroo dhiyootti kan as ba'ee garuu kennaa guddaa kan qabu kallattii garaagaraatiin gama amantaatiin illee shoora guddaa nama taphachaa turedha. Dhugaa dubbachuuf taanaan jireenya koo keessatti guyyoota danuu rifadheera. Duuti isaa fi duuti hacee baay'ee tokko na rifachiise jechuudha. Akka carraa ta'ee fibirra yeroo galu hiriyaa koo tokkotu ayyii jettee poostii gooteena maaltummoo ta'edha maalidha jalatti barreessee yeroon ol bubbutee ilaalu namoonni danuun poostii godhaniiru jechuudha. Baay'ee rifadhe jechuun hin beeku amma kana jedhee ibsuun hanga natti ulfaatutti rifadhe jechuudha. Kanaaf egaa jireenya keenya keessatti dhugaa dubbachuuf taanaan akka of ilaallu nu godha barri kun jechuudha. Namoota har'a argaa jirru bor argaa hin jirru. Namoota amma argaa jirru booda argaa hin jirru. Gaheen keenya bor maalidha laata? Dhugaa dubbachuuf taanaan asumaan akka waan tokkotti ani dhaamsa kanan dubbachuu barbaadu namoonni jireenya keenya keessatti nu gaddisiisuu danda'u. Namootas gaddisiisuu dandeenya. Namallee gaddisiisnee oolee otoo hin buliin otoo carraa dhiifama gaafachuu qabnu laphee dafee dhiifama gaafatu. Akkuma kanas immoo laphee dafee dhiifama godhu waaqayyo nuuf haa kennu. Namoonni danuun du'aniiru. Kichuuwwan danuun du'aniiru. Artistoonni danuun du'aniiru. Duuti obboleessa keenya Sooraa kun garuu maaliif akka akkanatti na naasise hin beeku dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Hin beeku dhugaa. Sababni isaas maal akka ta'u beekuudhaa baannu baay'ee ulfaata jechuudha. Ola deemaan yookaan immoo namoonni bakka guddaa ga'u jedhamanii eegaman yeroo ammaa kanatti maaliif akka akkas ta'aa jiru namatti ulfaata jechuudha. Obboleessa keenya Sooraa akkuma kanaa maatiiwwanii fi firoottan isaa dinqisiifattoota isaa hordoftoota isaa maraaf jechuudha. Walumaa galatti lammii hunda isa hordoftan isa jaallattaniif jajjabina isiniif haa kennu nuuf haa kennu. Baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Baay'ee ulfaata hammana jedhame ibsuun namatti ulfaata jechuudha dhugaa waaqayyoo. Egaa waaqayyoo lubbuu kee haa maaru, lubbuu keef boqonnaa haa kennu, maatii kee maraaf immoo jajjabina haa kennu. Barreeffama tokko argee baay'ee lapheen na dhukkube jechuudha. Obboleessa keenya hiree diraamaa irratti daayirikteeraa fi qindeessaa waan hundumaa kan ta'e obboleessi keenya kun barreessee ture jechuudha. Seenaa baay'ee garaa nama cabsudha kan inni isatti dubbatee ture kan ture ta'us jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Nama na jabeessuun barbaada aartii kana keessatti illee jedhee akka dubbataa turedha. Garuu gaa duuti immoo hin ooltu hireedhuma nuuf taa'ee guyyaa nuuf taa'ee jiraanna waan ta'eef waaqayyoo lubbuusaaf jajjabina boqonnaa kennu maatii firoottansaaf boqonnaa jecha. Akkuma kanallee immoo namoonni adaraa keessan namoonni walitti qabamtanii jirtanillee jireenya jechuun kanadha. Abaloo akkas na godhe abaloo akkanatti na miidhe abaloo akkanatti na miidhe hin ta'u jechuudha. Namoonni baay'een dhiifama gochuudhaaf baay'ee tokko garaa jabaanna jechuudha. Jireenyi immoo ishuma kanadha jechuudha. Kanaaf amantaa kam keessayyuu jiraadha akka dhaamsaatti kuni namatti mufattan ooltanii hin buliinaa. Namni yoo isin gaddisiisellee ooltanii hin buliinaa jechuudha. Nama gaddisiistanis ooltanii hin buliinaa. Laphee dafee dhiifama gaafatu laphee dafee dhiifama godhu waaqayyo nuuf haa kennu. Barichi bara ulfaataadha. Haalota duukaas fiiguu dhiisne akkuma kana ol deebinee yeroo itti uumaa keenya
wajjin dudubbannu waaqayyo nuuf haa taasisu. Yeroo qabnu hundumaarratti yeroo itti waaqayyoof yeroo keenya laannu waaqayyo nu haa taasisuun dhaamsa kooti. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf taanaan hin beeku dhugaa amanuuf hin ulfaataa baay'ee ulfaata jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko ulfaata. Waaqayyoon maattiif firoottansaaf jajjabina ammallee dinqisiifattoota isaa fi nu ulfaata. Jechuun baay'ee ulfaatus egaa waa waaqayyoo fide immoo homaa gochuun hin danda'amu. Akka kanadha barri kun hin beekume kanumaan ga'e nuufaa jedhu ji'a kanaan ga'e nuufaa jedhu bara itti daa'imman baay'ee ajjeefamaa turan bara itti immoo gurguddoota namoota bakka guddaa ga'u bebbeekamoo jedhaman dhabaa jirrudha. Egaa waan immoo lubbuu isaaniif boqonnaa kenne kan jiru immoo nuufaa eeguu jechuudhaan kanaaf waan goonu hin qabnu. Baay'ee tokko ulfaata. Beeku maal jedhame akka himamu dubbachuuf ulfaata jechuudha.